ilma waaqayyooti yeroo jedhamu kana naa ibsi ilma waaqayyoo yeroo jedhamu. Amma ati fakkeenyaa fi anaani ilma waaqayyooti ati naan jette miti. Ani ilmi akka inti beeku dhaggeeffadhu akkuma afaan seera addunyaatitti afaan Oromooti afaan biraatittis ilmi gosa sadii. Ilmi afuraffaan jiru. Ilmi gosa sadii. Tokko kaa fuutee qunnamtii saalaa gootee argattu. Tokko kaa gartee namni sii kannee guddifattu. Walii galee. Tokko gartee kaa waaqayyoon uume akkanumatti uummate. Abbaa malee haadha malee kan uume waaqayyoon akkanumatti argamsiisu. Kan biraan jira. Innis dhiyaatama jettee gaaffii kaasaa dhiisnu beeyachi nannu gaaffii kan biraa nutti kaasanis. Haa kaasu kanuma keessa jechuun kana nu explain godha. Hawaasi ati ilma waaqayyooti mitiin siin jedhe siin gaafadhe yeessaan ilma waaqayyooti naan jedhe. Macaafa qulqulluu keessatti waaqayyoo namaan ilma koo isa jaallatamaa jedhe moo Yesuus Kiristoos ilma koo isa jaallatamaa jedhe. Ilma koo hangafa kan jedhe Ibrahim namni hedduu hangafa kan jedhe ni jira. Yesuus haa qotta qoffaati moo lammaffaati moo jiddu galeessaati hin beeku kanalleen. Ilma koo isa hangafa eenyuun jedhe. Hin jiru. Eenyuudhaan jedhe. No eenyuudhaan jedhe. Wallahi warakanne. Ilma hangafa yoon seekan Yesuus kamta. Ilma koo isa hangafa eenyuudhaan jedhe waaqayyo abbaan. Siifin kannaan siin jedhee bar. Akkasumatti naaf eenyuudhaaf kenna. Eenyuudhaan jedhe. Yesuus qottooso goonaa Yesuus ilmummaa keessaa baasnaa qoy. Okay? Yoomiyyuu ni ilmummaa keessaa bahu. Ittiin dhalate barinne. Abumuus wanni tokko wanta waaqayyoon ni kijiba ilma koo hangafaati ati kan jedhuun jira. Okay? Ermiyaas soddomii tokko sagal jira. Miyuutii godhan Arab miyuutii godhan. Qoy. Haa ta'u umaatuun balleessine inuma jedhe lakkoofsa dubbate boo. Miyuutii godhan. Ati ilma hangafaa beekta wangeela keessa ilmi waaqayyoo hangafa dura ilmi biraa ni jira. An fakkeenyaaf ani maatii tijaaf hangafa yoon jedhe na dura ni jira namni biraa abbaa kiyyaaf. Ati ilmi namaa fi ilmi waaqayyoo tokko miti beektee. Waan si jedhe na dhaggeeffadhu ka afaan Oromoo dubbisu jirra seera afaan lukaatiin seerri waan waaqayyoo saniin deema na dhaggeeffadhu ka waaqayyoon ilma koo isa ati firii ilma koo hangafaati yoo siin jedhe ati si dura kan biraan jira jechuudha yeroo waaqayyoon akkas jedhu. Dura deebisi. O kana deebiste malee boqonnaan dubbisu. Dubbisi. No. Yoo waaqayyoon firii ati ilma koo hangafaati arransi dhalte yoo siin jedhe firii dura kan biraan jira. Maaliif jedhe achitti? Maaliif jedhe naan jedha. Abbaa waaqayyoon yoo akkas jedhe waaqayyoon san malee ni kijibe waaqayyoon kan ilma biraan jira jechuudha. Firii. Kolfutti jira. Hangafa jechuun maal jechuudha afaan akka wangeelaatittis akka afaan Oromootittis akka waaqayyootti akka namaatittis. Isa duraa jechuudha. Isa duraa jechuudha mi? Inni duraa san isa maxarashaa ni jedhama wangeela keessatti. Hin jedhamu. Goobas afaan Oromoo keessatti inni duraa san isa maxarashaa ni jedhama. Isa dhumaan jedhamu. Goobas ilma koo hangafaati yoo waaqayyoon nama tokkoon jedhe Yesuus ilma meeqaffaata? Waaqayyoon fakkeenyaaf amma Abrahaamin ilma kan kooti isaan gafaate yoo jedheen Yesuusoo ilma meeqaffaata? Akkasitti yaaduun qabdu Abrahaam maaliif hangafate? Ragaan sii kan nu deema. Yaa Abrahaam ati ilma koo kan gafaate yoo jedheen Yesuusoo ilma meeqaffaati? Abrahaam hangafummaa maaliif hangafa Abrahaam? Maaliif hangafa? Ilma namaatiif moo waaqayyoodhaaf hangafa kan jedhu yaadi kaa? Yesuusoo ilma koote gu jedhu ilma kan maaliiti? Ilma kan maaliiti? Ati kanaas gaafadhanis ilma kan maaliiti? Ilma koo isa hangafa waan hundumaa jedha barkoo macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos yeroo ilma kan koo kan hangafaati Abrahaam yoo jedhee waaqayyoon. Abrahaam kakuudhaan ilma namaatiif hangafa laa kakuudhaan. Yesuusoo ilma maaliin ilma ta'e? Kakuudhaan tun ta'in irraa dhalachuudhaan Yesuus Kiristoos immoo irraa dhalachuudhaan. Yes. Okay, go. No, daa'ima kiyyaana dubbise. Go. Hiikaa guddatte yaa'u. Yeah. Waan siin jedhe waaqayyoon yeroo gartee Abrahaam takka nama fedhe Isaaqiin Yaaqoobiin nama fedhe wasii kan nu deemu ilma koo kan hangafaati jedhu ni kijeemoo dhuga dubbate. Ilmaan namootaatiif kakuutti ila. Ansa siin hin jenne kun yaada keeti. Ilmaan namootaatiif hangafa jarri kottu kaa. Firii isa siin hin jenne
Kun Tokko hin yaada keeti dhaggeeffatu. badha. Yaada ani waan wangeelaan No, dubba jira ati waan sammuu keetiin dubbatta. Kottu kan wal qabsiisan si dubbadha yaada ko. Yesuus Kiristoosiin maal jedha yeroo ibsu Waaqayyo Abbaani ilma koo isa hangafa waan hundumaa jedha. Abiraam fa'iin garuu ilma koo isa hangafa. Kana No, jechuuni ilma Abiraam gosa fa'a hangafaati. kottu kaa. Abiraamin fa'a saba hundumaa keessaa waamamuudhaan gara kakuutti dhufuudhaan Waaqayyodha wajjin jiraachuudhaaf saba kaaniif Assasin hangafa ta'an. maali Ilma okay namaatiif hangafa na ta'an. dhaggeeffadhu okay maaliin Abrahaam takka qaamni biraa ilma hangafaa ta'uu danda'e. Abiraam kakuudhaan ilmaan Ilma namootaa keessaa Waaqayyoon waamamuudhaan ilma warra kaaniif hangafa okay ta'e. eenyutu Abrahaam yes take care abibi maal jedhame huh what huh okay daa'ima waan biraa labar waan siin jedhe Abrahaam Okay. eenyutu ilma kootu jedheen Waaqayyo eenyutu Yesuus ilma kootu jedheen akkaataan isaa ilmummaan isaanii la ila differensiin aboo naa himi different abba anu ilmi maatii tiyyaafuu ani different ani dhiira obboleettiin tiyya maatii tiyyaaf ilma dubartii dhalaati ani maatii tiyyaaf hangafa kaan qoxxosoo kaan jiddu galeessa kaan maxarasha waan siin jedhe Abrahaam ilma koo yoo Waaqayyoon Abrahaamiin ilma koo jedhe Yesuusin ilma koo jedhe ilma tokkoffaa kamtu ilma tokkoffaati kamtu ilma lammaffaati. sila gaaffii tokko sila fakkeenya tokko fudhattee turte Abu Mu'aaz mee isumatti deebinee fakkeenyaaf amma ilma tokko ilma kee hangafaa hin dhashite jennu tokko immoo guddifatte jennu fakkeenyaaf jechuun si fa'i fuudha malee Okay fakkeenyaaf Waaqayyoon Yesuus ni dhalche itti dhalate ni dhalchee siin jedhe eeyyee itti dhalate ni Waaqayyo itti dhalche dhalate eenyu afaan Oromoo ilma beeyta jeetiin hawwa ni dhalche jechuun maal jechuudha. itti dhalate sin jechaa jira bar Itti dhalatee maal jechuudha ani ittiin afaan sirreessime Waaqayyoon Abrahaam ni dhalche moo ni uume. Thank you. Deebise kaa. Abiraam ilma namaarraa dhalate garuu Waaqayyo itti Innaan ila amanuudhaan immoo Yesuus horiirraa dhalate Yesuus namarraa dhalate. gaaffii dalga nama gaafatta beettee garuu ani immoo No gaaffii dalga kee sin gaafane gaaffiin sirrii miti naan jedhe yoon si gaafate. Waan gaaffii kee jedhe gaaffii kee sirrii fi Abrahaam sirreessatti si deebisa. Abrahaam Waaqayyoof ilma moo ilmaa miti? Ilma Ilma. Yesuus itti ilma dhalachuudhaan Waaqayyooti moo ilma Waaqayyooti miti? itti dhalachuudhaan tun ta'e Sama itti amanuudhaan ilma ta'e. waan siin jedhe Abrahaam Waaqayyoof ilma moo ilmaa miti? Ilma Goobas thank you ayyee atis goobas Yesuus Waaqayyoof ilma moo ilmaa miti? itti dhalate jechaa jira bar ilma. Nama biraa galchaa jiran ati nagaan jiraadhu inshallah ayyee anyway ni gaa Okay thank you. gaaffii kana akkasumsiise mee Okay. amma No, gaaffii I'm done with you. No, so you fit this. gaaffii naan deebisne bar. No, thank you. Salaam alaikum joleen islaama. Galatoo mina kabajuu Gaaffii hin kee. deebistu. Ani leen si kaja wajjin. Yaa hin deebisu.